داخل تطق مليح من غير ما اختار ولا ألمح ولا أي حاجة. وش ذا؟ أقسم بالله أسعدتني حبيبي حبيبي عمري ጎበዝ አከና ካላ عمري. ወንድ ማለት وش እንደዚህ ذا؟ ነው። ወንድ ማለት በቃ አሁን አማርኛ አስጀመረኝ። አማርኛ አስጀመረኝ። ይሄ ሰውዬው አማርኛ يا عمي አማርኛ አስጀምሮኛል። قلبي ወንድ ማለት أقسم እንደዚህ ነው። ወንድ بالله ማለት ይሄ ነው። ወንድ أسعدتني. وش ذا؟ ምንድን ነው ፍቅር ቶል ነዳዛ መስታ ዛባ ወንድ ማለት ማሻአላ ማሻአላ ተባረከላ። አንተ ሰውዬው በጣም ጎበዝ ሰው ነህ እኮ። እሺ ረማናው ጂን ቆልፋ ዳቦ ደግሞ ፍራባሱ ነርክስ ነገኝ ዋቀዮ ሲኒ አባይ ተቦሌው ከም ጅርቱ ፈያ ከሰኒ አነ ቦሌቲን ከሰን አሰሲኒ ጅራ ፈያ ሆቲ ገለተ ጎፍታ ኢየሱስ መቃ ዋቀዮ አልፋቱ ነገ ማኑ ጋጋፈታ እረደዴቢቲ ዮካን ሞ ወደ ገደለ ግቢ ወይ ካን ሞ ደፊቲ ቀጥቀጥ ጎይዱ በትግስቲ ኑዱ ጆጆቻ ስደገፈና አይ ዶንት ኬር ኦኬ አነ ማርፍ እንግሊፈን ረተን ባረዶ አቢቦቼ ነገ ከነማ ከን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ ስጅራታ አላ ወረላ ተመንተ ረቢ ዶር ረቢ ተመንተ ኦኬ ነጋን ሲኒ ብላዴ ሲኒንክን ማለቃን ኢምቢተሙ ነጋ ማልብ ጀተና አንጀራ ነምኒ ተኮ ገነማ ጋፋ ባው ነጋ መናባ ገልገለ ጋፋ ገሉ ገሩ ዋን ሰሙደቱን ቤከም ከለስ ወለ ገረ መለ ሮል ነገርታ ከናፈ ነጋ ሲን ጋፈዳ ነገኝ ዋቀዮ ኢሲኒ አባየ ተረደ ቤንጀረ ሰበምኒሳ ማለቃን ኢምቢተሙ ሂንዱሙ ነጋ ቀብዳ የቹን ፈያ ሄተቹን ዋን ተኮዳ ገለን ጎፍታ ኢየሱስ ባታው በጋጅራተን ሲነን ጃለዳ ዋው ለሽ ጎዲ ጠላ ከኢንጋላ ለሽ ጎዲ ጠላ ለሽ ጎዲ ምት ከለ ጠላ ዱጋር በጁ ሲጎር ፊዚቱ መላኒ ቀርቦዝ ሚቲ ጌ ፈርሶ ጌሾስ ሚቲ አኒ ካና ንገርሶ ጌሽ ዋን መታዩም ቤወዱ ነጋለ ፊሊዴሪዳ ጋብስን ተባቺ ሱፈኒ ኦበለ ወቂ ባየን ገመድ ጓረቢ ባየን ገመድ ዋው ማሻአላ አርጊተኒ ነምቻ ወርቅ ነው ፈና በቃ ኡፍ yeroo tokko ko jolleen keenya wayifu Itoophiyaa ta'anii tiguutaa galaan yoo itti guute immoo dubbittiin gunnatti naannofti yookaan na jibbituun dubbadhu. Mooneen keessan ija na rukutee jiru na dhukkubdi har'a naannu godhatoon jedhagatte dhuna waraane. Dhugaa dubbachuun na dhukkubdi. Viidiyoo miti kun dasna jennaan irraa hojjechuu dhufe yookaan isin biraan ga'u dhufe. Laayikii godhaa malee. Beran darbina rakkoon hin jiru laayikii tuqaa sin jira sooriishi moonee kooticha keessa na waraane yookaan rabbirraa keessanii namni wayii immoo eenyu jettiin beektu hin beektani qaatu silitti ni abbaan ishillee na dhaggeeffataa arti teessi qanuukaa jedhamti maal jettiin beektu himuu rabbo himuu simboonaan koo jetti laa simboona baga jiraatanii dhugaa dubbachuu fi baay'ee namatti tola yeroo akkanatti kennaan namaa kennama sixootaani anan gammada yoommoo Itoophiyaadha darbee Itoophiyaanumti akkanatti bakka jaartii ishiiti manatti waa bitteetuma jaarsi galti akkanumatti waan nyaata bobchaa miti laa waan nyaata bobchaa miti elaa hubadhaa immoo haannan dhugamu faabchaa miti warqiifa saatii warqiifa Itoophiyaan warqii qubaafa Itoophiyaa mageenya yoom darbee fi keessumaa Oromoo keenya yoom darbee fi yeroo tokko waan tokko namarratti argitan ofiifaa hawwatta miti ofiifaa hawwannaa mitiire yeroo sun hin jedhu Itoophiyaan keenya yoom darbee fi dhugaa dubbachuudhaaf jaartii isaanii yookaan haadha manaa isaaniiti waan nama bareedaa kana fidanii sarpiraayiz maay habiibti warqii fidanii fi saatii fidanii fi shittoo fidanii fi surmaa waan inni ittiin baatee dhufe argitanii maqararra baraan baatee fi bar agartanii dumaaloo Selasini juga kata argitani. Wow. Akana gala jarsa malat akkas jechuudha. Maqararra baraan fidee fi my habibti jedheen my habibti inki wayyoo warqii yoomuma Itoophiyaa keessumaa Oromoodha dabbee haadha manaa isaaniiti warqii fidanii shittoo fidanii gammachiisan. Yoomidha siniin jedhe yoomi. Mo yoomitti waan kan namarraa raayichaa taraana kan naabba qoy dhugaa dubbachuuf yoomuma siniin jedhe yoomuma abbaan moo'eeraa faa warqii fidanii sarpiraayiz my habibti ramadan faasikaa kana barra
Masqala irratti fa'u gaara fa'arratti bakka yabbako. Yooma surprise nu godhan abbaan mooneerraa fayyoomi isiniin jedhe. Yoomi amma yoomitti viidiyoo namarraa laalaafna. Amma yoomitti teenya madaamota ija keessa laallee waan isaan bareedan warqii kana laalanii warqii kana fudhatanii caammaa qacci jiran kaawwatanii. Moone naa bittaati gaafa guddatte fikir naa bittaati gaafa guddatte haadha koo isiniin jaalladha viidiyoon kun dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiise baay'ee natti tole maaliif yoo naan jettani baay'ee namatti tola yeroo tokko tokko gammachuu nama osoo gammaddanii akka carraa waasum wayii isinii ta'ee gammaddanii beektanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee ani hin beeku maal akka ta'e garaama qulqulluu waan namaa gammada nama wal fuudhee yoon argee nama garaatti baatu immoo yeroo argonnaa kan nan boo'e waaqayyoon kadhadhaaf dhugaa waaqayyooti yeroo dhufii kooti kadhannaa kadhadhu yaa waaqayyoo nagaadhaan adeessu jedhee nan kadhadhaaf baay'ee jechuudha dhugaa waaqayyooti yeroo tokko dhiyoo kana gammachuu guddaan gammadeetti gisti Ameerikaa irraa namni hin beekne kennaa naa fide naamin jette uffataa fi makiinaa sana sixootaa naamni ishee argisiifte achumaan hin gammachuu ishee sirriitti gammada isa caalayyuu immoo heerumuu ishee na gammachiise sababiin isaa warri illee argitanitti viidiyoo sana namoonni tokko tokko jaartiidha idimee ishee deemeera maaltu ishee fuudha naameen jechuu danda'u waggaa 3 arfan kana umriin koo waggaa 38 jechuu ishee naan dhaga'e yeroo sana namoonni baay'een akka namaan jechuu danda'u. Ani immoo suma wal qabsiisee tan isheen dhirsa shabala akkanaa argachuu isheetti la ammoo inneen koo kun fanaddee toa jedhina kee aboo ittiin gammade. Maal kana gammachiise hin beeku viidiyoolee waraabeera. Ammoo inneen koo las keessaa toa jedhee mooneerraaf soorsaa jala baye badee olitti hin gammade. Dhugaa isiniin jira baasa osoo babite baay'een gammade. Baay'ee natti tole jechuudha. Waaqayyo faa galatu utuun gashii gammadaaru maasini godha. Utuu kan nama garaa qulqulluu waa gammadanii waaqayyo karaa isin hin beekne immoo isin gammachiisa beektu. Waan barbaade naa ta'u. Wanni guddatee xiqqatee miti. Waan isin eegin isin hin beekin isin gammachiisa waaqayyooni. Itoon kas tigisti isa isheen heerumte gammadu. Anaafuu gammachuun addaa ta'e sammuu sana. Gammachuu ajaa'iba. Namni hin beekne waan adda addaa naaf fidee manatti dhufe. Dhugaa waaqayyo hin beeku. Nan beektu abbaan sunii fagoo irraati. Silkiidhumaan nagaa wal gaggaafanna malee fuula wal hin beeknu. Waaqayyoof galanni haa ta'u kana dura irraa haasa'eera. Gammadaa gammachuu namaa maaliif isin hin jedhe irraa gammadaa gammachuu namaa yoo garaa qulqulluu gammadda waaqayyo karaa isin hin beekne isin gammachiisa waan hin argeeffan. Kanaafuu maashaallah jedheera madaamiyye habiibii kee maa jedhiini jaalladhoo habiibii kee jaarsa kanarra ooshee si yaabushu jaarsa kana immoo sirra ooshee yaabushu. Sinin jaalladha. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma abbaan sinitti tole laayikii tuqaa warreen addisi dhuftan sabskraayibii godha. Yaada keessan naa barreessaa sinan jaalladha. Maal kan hojjedhu dura natti hima. Warreen meeshaalee na ajajachuu barbaadan ayyaana kanarratti warra keessan sarpiraayis gochuu barbaadanis galuu kaatanis meeshaa naa biti yottanis karaan banaadhaan intalli keessa isiniif fayyitee itti galata waaqayyoo magaalaa walakkaa jirti mucaa jaarsa isheetti kennattee dhattee waan isin barbaadda isinii bituu hin dandeessi jaartiin keessan ani isiniin jedha sinan jaalladha. Mooneerraan koo akkanatti jana dhukkubsee irraa waan dubbadhu nagayaan tura amma habiiboochi amma viidiyoon biraa walitti deemnutti. Ciao. Sinin jaalladha. Ciao.